السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يرت خردفتون تيا باقي جراتني يروح نان سنجة. الحمد لله أنا جا كوتي. إجا خردفتون تيا حران تنا فيديو تكو يوتيوب راتي متن سين دوره نموني باي نفنجل لي أسوسرت نفسته تاني نجا فتشات تاني شودا. أوكي أجان ده سني فني بسدي كان يرتله أوبسان أرد فاي شودا ما إنه تاني شودا يرو دربه فيسبوك راتي واي بلاس ستوري تكو بريفه تكو متن سين دوره شودا yeroo baay'ee kan nagaafachaa turtan jechuudha. Pilaastoorii keenya appilikeeshina daawunloodii nuuf godhuu akkasuma appilikeeshina tokko yoo jira dileetti goone malee appilikeeshina daawunloodii nuuf godhuu hin dandeenye. Kanaaf furmaata isaa nagaafatanii turtan jechuudha. Okay, furmaata isaa inni taajee hanga tokko qabadhee isiniif dhiyaadhatan jira jechuudha. Yaa hordofaa jechuudha. Egaa hariyoota tiyyaa duraan dursee jechuudha warroonni hagarraa YouTube channel kiyya subscribe godhin akkasuma hin argin akka subscribe gootan jechuudha. YouTube channel kanarratti jechuudha wantoota haarawaa wantoota update ta'an wanta haarawaa gadhiifaman yeroo raayin irratti post godha YouTube channel kanarratti na hordofuu hin dagatinaadha. Akkasuma gootanii gara hiriyootan teessaniitis affeertanii akka YouTube channel kanarratti na hordoftan jechuudha. Na hordofuu hin dagatinaadha jechuudha. Egaa YouTube channel kiyya argachuudhaaf YouTube channel keessanii galtu. Achi booda bakka search kanarratti jechuudha. Maqaa Facebook kiyyaa sanni barreessitu jechuudha. Barsiisa Mangist Oromoo app jettanii achi booda searchii kana kilik gootu. Achi booda haala kanaan profaayilii kiyya irratti kilik haala kanaan isiniif baasa. Profaayilii kiyya irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan as jalatti kunoo maqaa kiyya jalatti subscribe kan jettee kan diimattee jirtu sana kilik itti godhuudhaan bifa kanatti ni jijjiiramti jechuudha. Achi booda harka mirgarratti wanni takka ni baate notificationin akka dafee yeroo viidiyoon asirratti post ta'e isin qaqqabee isin bira dhufu jechuudha. Wanni tana kilik irratti gootu jechuudha. Gama lameen haala kanaa wanni tana irratti baaftu jechuudha. Kanaaf viidiyoo asirra jiru hunda daawwachuudhaaf bakka viidiyoo jiru kana kilik ittiin gootanii viidiyoo asirra jiru tartiibaan irraa barachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma liinkii isaa gara hiriyoota teessanii erguudhaan irraa akka wal barsiiftanii irraa barattanii irratti wal affeertanii YouTube channel kana subscribe gootanii irratti na hordoftanii jechuudha. Okay, gara barumsichatti yeroo deebinu egaa appilikeeshinichi kana jechuudha. All social media kan jiru kana jechuudha. Egaa app kana eessa argannoo jettanii jechuudha. Play Store keessanii galtanii Google Play kanarratti jechuudha. All social media tanii yeroo ni barreessitanii egaa appilikeeshina baay'ee isinii dhufa jechuudha. All social media kuni kanaaf ani liinkii isaa viidiyoo kana wallan post godhaa yeroo liinkii irratti dhootan dhawwaalee Play Store keessan isin gashaa daawunloodii godhachuu dandeessu jechuudha. Egaa inni kunoo kana jechuudha. All social media kan jiru kana jechuudha. Kunoo kan akka mukatti appilikeeshina guurratee dhaabbatu kana jechuudha. Kanaaf anam buufadheen qaba isin ni buufattu jechuudha. Egaa anam buufadheefu open irratti kilik godha. Egaa achi booda haala kanaan isiniif bana jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif bane egaa hiriyootan tiyya wanni akkana yeroo isinitti dhufu kun beeksisa eeksi kana kilik itti gootu. Achi booda haala kanaan isiniif bana jechuudha. Inni faayidaan isaa maal yoo ta'e jechuudha. Appilikeeshina baay'ee ofirraa qaba jechuudha. Appilikeeshinni tokko kuni appilikeeshina baay'ee ofirraa qaba. Appilikeeshina isaa hunda argachuudhaaf gara 50 oliiti 50 oliin darba. Hunda argachuudhaaf jechuudha. Asirratti kilik gootan kun asirratti ni argitu. Namni qaba asirratti kilik gootan. Achi booda appilikeeshina ofirraa qabu haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Appilikeeshina gara 50 oliiti jechuudha. Gara baay'ee jira jechuudha. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Gmail, Yahoo wantoota baay'ee ofirraa qaba jechuudha. Furmaan isaa maal yoo ta'an jechuudha. Faayidaan isaa maal yoo ta'an faayidaan isaa jechuudha waan inni appilikeeshina tokkuma inni appilikeeshina baay'ee ofirraa qaba isumaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isumaan haala itti fayyadamuu dandeessan fakkeenyaaf Play Store keessan yoo error siniin jee yookiin ammoo appilikeeshina tokkoon na jalaa dileetti godhaa oo siniin jee jechuudha. Wanni godhuu qabdan appilikeeshina duraan moobaayila irratti buufattanii qabdan san dileetti gootu jechuudha. Achi booda isa dileetti gootan san fakkeenyaaf Snapchat yoo duraan moobaayila keessan irratti buufattanii jiraattan dileetti gootanii wanta barbaadan san buufatta. Snapchat waan achi dileetti gootanii asirratti argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf
بيحضر في حاجات في فكين يا أخي أبلكيشن ولو منك حاجة سناب شات كنا بالله ممكن سويت دي حاجة موبايل بديلة روانا كبوه عشان شودا الناس تتعظ فكين يا وانت أخي كنا كنا سناب شات بمعظم شودا الناس أسي كنا ديليت تعرفش جوته انت؟ شودا أنا انستول قونا تعرفش انت ليه؟ أوكي كليك على ربنا ما بيقطع من يوصل مني دحين اوكي haala kanaan badee jira jechuudha. Tole Snapchat mobaayila keenya irraa balleessinee jira jechuudha. Eessa arganna? Appilikeeshina all social media yookaan irratti jechuudha. Irratti kiliikni gootanii. Kuni beeksisa. Okay asirratti kiliikni gootan. Kunoo kana jechuudha. Snapchatiin kunoo kana jechuudha. Asumarraan mobaayila keessarraa haxxanii faayidawwan hundeessu jechuudha. Achi booda imeelii keessatti guutan jechuudha. Facebook as hojjetan bakka email or phone jookanatti email keessanii guutuu bakka paaswoordii keessanii guutuu achi booda login gootanii Facebook isheen hundeessu jechuudha. Facebook as warra uninstall godhu hundeessu jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf appilikeeshiniin daawunloodii isiniif ta'uu ide Facebook as uninstall gootanii wanta barbaachisan ammoo buufachuu hundeessu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota asirra jiru maraa mobaayila keessanii irratti buufattanii qabaatan uninstall godha delete godhaatii wanta biraa wanta ofii feetan san buufachuu hundeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook dileetti gootan Facebook keessan asirratti argattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Bakka xiqqoo tokkollee hin qabatu. Instagram asirraa balleessitanii yoo mobaayila keessarraa balleessitan asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Asirraa dileetti hin ta'uu jechuudha. Egaa hiriyoota tiyyaa kana fakkaata barumsa keenya kanarraati. Barumsa biraatiin haga walitti deebinutti viidiyootti sheerii walii godhuun dagitinaadha. Akkasuma akkuma isiniin jedhu YouTube chaanaalii kanarratti na hordofuun dagitinaadha. Namoonni baay'een haga irratti subscribe gootan jirtanii warroonni subscribe gootan galatoomaadha warri hin godhinis akka gootan irratti sin affeerree jirra irratti wal affeeruu hin dagatinaadha akkasuma nu hordofuu hin dagatinaa jechuudha jira dhagaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kana sheerii walii godhuu hin dagatinaadha galatoomaa.